Maqaba kanilma kana fura qulqullu waaqayyo tokko ameen. Jaalatamtoonni fi kabajamtoonni maatii waaqayyo biyya keessas biyya alaas teessanii fuula miidiyaa kanaan nu daawwachaa kan jirtan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi fi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa amma kan argamnu amma mana kiristaanaa Baalawaldii Wareersoo Maallimaa keessatti argamna. Egaa manni kiristaanaa kuni hundeeffama isaarra jalqabee waggaa 45 kan lakkoofse yoo ta'u yeroo kanatti immoo haala nama gaddisiisuu irra taa'ee kan arginudha. Akka viidiyoo irratti agartan baay'inaan kan isin daawwachiisu ta'a. Haalli mana kiristaanicha irra jiru baay'ee kan nama gaddisiisu gannaaf akkasuma yeroo roobni illee roobetti baay'ee kan nama yaaddessu abbootiin yeroo baay'ee siqiqii keessa kan itti jiranidha. Haalli jiru ulfaataadha. Abbootii keenya irra dhaamsinuuf darbaa jiru gama kanaan kan isin hin geenyu ta'a. Egaa abbootiin keenya immoo as keessatti jalqaba irraa hundeeffama beeskaanaa yookaan mana kiristaanaa kanarraa jalqabee as keessa kan turan ammas immoo mana kiristaanaa kana keessatti qooda isaanii baachaati kan jiran gidduu keenyatti isaan affeerree jirra waan ta'eef amma kallattumaan gara abbaa keenyatti isin dabarsa. Gaariidha. Galatoomaa maqaan koo Mangistuu Gammachuutiin jedhama. Anaan dhaladhee guddadhe Balba kana keessatti manni amantaa kun dhaabbatee bara 1972 kan hundeeffame. Amma ammaatitti manni kun akkuma hundeeffamee jira. Namni isa yaadatu hin argamne akkuma iddisaanni wayii odoon godhameef amma ammaa tureera. Bara dhiyoo keessa yaa ta'uti manni kun akkuma dhalatetti akkuma calqabetti hafuun qabu kan jedhuun kakaasii nama tokko tokkootiin manni kun akka calqabamu yookaan insaan isaa akka calqabamu ta'eera. Yaadamte malee immoo humni argamee humna urannee manni kun ijaaramuu hin dandeenye inuu akkuma argamu akkasumatti hafa. Ammas maatii waaqayyoo warri Baalawaldii jaalattan warri Baalawaldiis ni jaalatu haala isaa kan haala mana kanaa kana ilaaltaniitu mana kana kaleechas kan ijaare nama har'as immoo maatii waaqayyoo mana kana akka ijaartan akka nu qarqaartanii ijaartan manni kun nama isa yaadatu dhabee Baalawaldiin waa hunda nuu kenneera, fayyaa nuu kenneera, qabeenya nuu kenneera. Nutis immoo amma qabnuun amma dandeenyuun xaaraa qarqaara jirra. Isin immoo warri dandeechan warri humna qabdan maatii waaqayyoo warri Baalawaldiin jaalatu warri Baalawaldii jaalattan nu qarqaaraa mana kana nu ijaara mana kana Baalawaldiidha ijaaradha jennee sin gaafanna. Akkuma agartan akkuma laallamu kanatti manni amantaa keenya kun baay'ee nama gaddisiisudha. Naannoo kanatti danda'um naannoo magaalatti dhiyaatee jiraatu kana miti naannoo baadiyyaa gammoojjii keessa jiruttuyyuu manni amantaa akkanaa hin jiru. Qalamiin isaa waggaa 45 jessoo waan guddaa miti jessoon illee waggaa 45 kan turedha amma kan irra jiru dibamee to'i. Akkuma argatan naannoo mana karaa dubartootaa kanaan illee baay'ee isaa kan dhimmisu ganna baay'ee kan dhimmisu as keessarree dhaabbatanii yeroo qiddaasee as qaddasanirree baay'ee dhimmisu baay'ee dadhabaa ta'uu isaati. Kanaafuu namni fagoos jirtan dhiyoos jirtan biyya keessas biyya alaas jiraattan mana amantaa keenya kana waan humni keessan danda'u waan xiqqaadhaan waan jabaadhaan hin jedhin nu gargaaratoo kan jalqabame kanallee akka gara xumuraatitti deemannu hundumti keessanuu namoonni biyya alaas biyya keessas jiraattan kiristaana kan taatan maqaa Qidduus Baalawaldiitiin akka nu gargaartan. Namni amantaa tokko eega amanee ofii agabuu bulee ofii qullaa deemee ofii ani sinikarii kaawwatullee koongoo kaawwatee siliipparillee kaawwatee waaqa kana gargaaruudhaaf wanti nama daangachuu hin jiru. Namatti toleetii miti oduma dhabanuu qabaataniitii miti oduma dhabanuu dirqama immoo manni kuni andu'anitti awwaalamanii andu'anitti fitaatii argatanii daanitti kiristaanaa kaafatan waan ta'eef dirqama jiru manaa sanirra mana kiyya jeemsamiin dibaa liishoon godhaarra kana odoo dhoqqee gaariillee itti laqallaqanii waa baay'ee nama gargaara. Garuu waggaa 45 jechuun manni tokko ana amma yoon dhaga'u anaafuu haaraa. Akkasumattis dhaladhu naannoo magaalaa Caancootitti dhaladhe garuu ani Mikaala Gumbichuu biratti achittis dhaladhu Baalawaldiin kun xintiitti jira abbaan keenyayyuu asitti dhugaa turanii nan beekaa ani amma kana taa'uu isaatiif anaa baay'ee na gaddisiisa anaafuu haaraa. Amma immoo wanta qabnu xiqqaan jennu guddaan jennu yoo wal gargaarre loomiin takka nama 50 takka nama tokkoof ba'aadha waan jedhame san birrii takkas birrii lama yoo darbine ji'uma ji'aanillee yoo dhufne birrii 10 kun anoofinne amma itti tajaajilamna.
biyya sanii as dirasii dhufuun koo ani waa irraa argannaa nanan. Waaqni waasii namaa ta'a bakka hundattuu waan nama gargaaru an dhabanitti argatanii an beelaanitti beela ba'anii an hubatanitti dhabsuu ba'an. Teenya san dhiisnee asaa garagallu fuula keenya asaa garagalchinu waan qabnu walaa gargaarru bira haa dhaabbannu kan calqamame kan akka xumurru walaa gargaarru. Namoonni gargaarsa kanneen nuuf taasisuu barbaadan lakkoofsi akkaawuntiin maqaa koree mana amantaatiin kan baname hin jira waan ta'eef Awaash baankii 013 20 27 74 15 40 ittan deebi'aa Awaash baankii Duwwaa 13 20 27 74 15 40 akkasumallee Nigdi baankii daldala Itoophiyaa jechuudha 10 33 42 86 46 yookiin immoo 10 33 42 86 46 namoonni mooyyuu maallaqa kana dabalataan gara akkaawuntii kanaatti galchuudhaaf odeeffannoo dabalataa warreen barbaadan lakkoofsa bilbilaa ittiin mana amantaa kana qunnamuu dandeechan Duwwaa 9 13 90 15 69 akkasumas Duwwaa 9 12 44 38 93 bilbiltanii odeeffannoo mana amantaa kanaa dabalataa argachuu akka dandeessan gamanuma isin hubachiisuu barbaanna.